gammachuu kenna qoodachuu warri dhuftan hundi galatoomaa isiniin jenna akka markazaatti galatoomaa isiniin jenna akka markazaatti. Koltaraatii taa'a banaadha balbalti hirkachuullee feenaan kunooti boraati waan feetan ajajadha nyaata fi dhugaatii waan feetan ajajadha nyaata fi dhugaatii. Obboleeyyan keenya gammaddanii obboleeyyan keenya baga gammaddanii rakkoo biyya namaa hundaa dandeessanii baga argitan guyyaa baga argitan bu'aa ifaajee keessanii baga argitan bu'aa ifaajee keessanii. Ummu Bilaal teenna baga gammadde Ummu Bilaal teenna baga gammadde obboleettii tiyyaa kabajamtuu namaa amiira markaza awwaliyyaa haala fi amalaan faaya rabbiin kiyya haala fi amalaan faaya rabbiin kiyya. Barattoota hundaa ija takkaa laalti yeroo nu yaamtullee kabajaan nu yaamti kabajami ammas haadha kabajaati kabajami ammas haadha kabajaati. Bilaalota keessaa eebbifamaan har'aa Aankee ilma Muktaarii baga nuuf gammadde obboleessa keenya qaalii baga nuuf gammadde obboleessa keenya qaalii. Shamarran keessaa mallee barattuu najaati baga itti geessa bifti guyyaa eebbikeetii baga itti geessi guyyaa eebbikeetii. Galatoomaa ustaaza isinis galata qabdanii guyyaa kana arguuf hedduu laffaatanii guyyaa kana arguuf hedduu laffaatanii. Ustaaza jechuun bar abbaa lammataati waa hedduu nu obsa akkuma ilmaanitti jazaa isaanii haa kafalu haaliqni arshiiti jazaa isaanii haa kafalu haaliqni arshiiti. Barumsa barachuun nurratti dirqama kottaa haa qabannu raaf filatamaa innis kami jennaan hadiisa quraana innis kami jennaan hadiisa quraana harka wal qabannee taabba waliyyaana borus guyyaa qiyaamaa gaaddisa arshii jalatti waliin kaana borus guyyaa qiyaamaa gaaddisa arshii jalatti waliin kaana. Mee asumaan nasihaa gabaabduu isinitti dhaamadha jaalala jabeessaa jibbaa jiraa barbadeessaa wal jaalachuun mallattoo iimaanaa akkana nuun jedhan ergamaan aalamaa akkana nuun jedhan ergamaan aalamaa. Sallallahu alayhi wa sallam tasliimaa yoo dogongorallee naaf godhaa dhiifama ijoollee shamarranii yookaas umayyoonni nuti hoo maaleena gaheen keenya yoomi nuti hoo maaleena gaheen keenya yoomi. Seenaa dubartootaa yookiin sahaabotaa seenaa isaanii hedduu baratamee dhumu irraa haa qoodannu haguma dandeenyu akka dhalootaaf waan gaarii ol kennu akka dhalootaaf waan gaarii ol kennu. Mee xiqqoo isiniif tuttuqaa dubartoota gaggaarii leenjiftuu ilmaanii kan akka haadha Ammaarii diiniif gumaachite lubbuu isii qaalii ammallee Aishaa ilmoo nama gaarii kan irraa maddu ilmiin akka Bahrii kan irraa maddu ilmiin akka Bahrii shawakaan kiyyoo hin baasa waa hafuurra hin jiru bara. Yoo jechuun ammaqa. Sagalee kiyya jiru isa? Yaa Rabbi nama tuufa. Sagalee kiyya hin jirre. Sagaleen kee hin jiraanne akka ajaa'ibaatti jira bar maal jechuudha? Sagaleen akka ajaa'ibaatti jira kantiibaa. Allahu akbar. Bakkee yoo na dagageeffame. Sagaleen naa jechuudha. Rabbi. Hayyee ittuma sii'aan sa'atan akka Khadiijaa Rabbi waa hundaan faayee akka ajaa'ibaatti jira akka ajaa'ibaatti. Hayyee ittuma sii'aan sa'atan akka Khadiijaa Rabbi wanta hundaan faayee qabeenyaaf beekumsas isii bira faayee qabeenyaaf beekumsas isii bira kaa'e rasuula Rabbiitiif kan taate hamilee irraan hambifanne qabeenyaaf lubbullee qabdee jabeessitee
تنتاتب دقلي قبدي جبيسيتي تنتاتب دقلي نولي نتاسسي مئة كما جرا هوينكي يهندا يا موتي وهندا هوينكي يهندا يا موتي وهندا tumuradhee jira awwalalootiya maqaa koo akkuma argitan kantiibaa markaza awwaliyyaa gammachuu walitti nu haa deebisu inshaallah rabbiin kiyya gammachuu walitti nu haa deebisu inshaallah rabbiin kiyya dogongorri jiraannan ahoo inaan ilaali assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شكرا. الله أكبر. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله أكبر. أكنا جوعين بودر حي أمت التاننكا. الله أكبر. سبو كان كنا نما كان كن خجاباتي كان كن خجاباتي كان أنتوا كان كن واجد تيجي كتكني كان كن نما قرآن شاق وديت ما شاء الله تبارك الله كان كرب سرها جالة تجي تجا سمان بلال أو حكمة هيك وجين ترتيجر جنان يا أستاذ بكيم بكتة أتاو جوسف فاتي صوتي دبري برجع لا أكيد لا شباب كاي بلال أو حكمة يا ما شاء الله أيها سجنتان كن يأكل مستيفو فتجرا توكو جنة جرا كم دبلي umurre keessamonne keenya kan amma seenaa jirtan baga nagaan nu dhuftan ana dhufutini. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي قار ما شاء الله تبارك الرحمن.
أجرجع نرد جنة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليعد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله أكبر الله أكبر. هيك الدعاء.